Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota toora YouTube channel jeesitu hundumti keessanuu nagaadha. Ani rabbii kiyyaa faalatu nagaa kooti. Isin akkam alaanan sa'aanan waatii maatii qeerreen homaa hoolaan akkam nagaa. Ani rabbii faalatu nagaa kooti. Irraa wanta tokko qabadhee isin dhufeera. Innis akkamitti akka qaalama printer itti guutaman cartridge printer akkamitti akka guutan wajjin ilaalachuudha. Maarra isinis warri YouTube toora channel kanaatiif kanaan dura maatii taatanii turtan baay'ee galatoomaa. Viidiyoo nu gadhiisne immoo gulmaatti ta'uu maatiin ta'een immoo kootaatii maatii taatan jedha. Amma walitti nu obsa. Ashama harka fuulee akkam jirtu daawwattoota kiyya akkuma isin jedhaa turetti irra wanti hojiin ilaallu qaalama printer kana akkamitti guutan cartridge printer kana how to refill printer cartridge kana kan hojii ilaallatuudha. Printer kun akkuma argitan printer digdama 15 jedhudha modeelii isaa HP digdama 15 gosti qalamni inni fayyadamu immoo 53A isa jedhamu kan fayyadamu jechuudha. HP laata jirti amma mootii qalamicha keessaa baasaa cartridge keessaa baasna cartridge toner kan jennu kan isa kana as tuqnee keessaa baasna. Kuma argitan kinoo isa kana keessaa baasaa jechuudha. Isa kana keessaa baasna jechuudha. Isa kana erga keessaa baafnee booda gara guutuutti deemnaa jechuudha. Akkuma jenne turre amma mootii qalama keenya guutuuf deemaa jechuudha. Cartridge keenya guutuuf deemarra. Kanaaf wanti nu barbaachisu toonarii qalama seenuu barbaachisa jechuudha. Toonarii qalama guutuu barbaanne kun akkuma argitan 53A dha. HP printer akka ta'e jechuudha. Kan barbaachisu qalama kanas qopheeffadheera. Daakuusaa jechuudha. Daakuusaa qopheeffadheera. Booda wantoota roobaniin dubbisnee itti deemna jechuudha. Kun ammaan jedha shake well before use fayyadamuun dura harkufaadha akkana godhaa jechuudha. Akkasumas pound slowly and carefully of eeggannoo fi suurta itti hangalaasaadha. Akkasumas stooriin kun iddoo gogaa ta'ee fi iddoo qabbanaa ta'e kaa'aadha yoo keettan ergatti guuttanii kaatanii booda akkasumas immoo daa'imman iddoo daa'imman hin dhaqqabne daa'imman waan beektu kanaafuu kaa'amuu qabaa jechuudha. Gurgurtaan qalamni kiyya kana mootii gara toonarii kiyya deemeeti maal godhaa gurgurtaan iddoo kan simple isin hunda isaa sun jechuudha. Iddoo kana bira deemna jechuudha. Iddoo kana deemneeti iddoo kana dhiisna iddoo wanta akkana yeroo kana dhiisnee daa'imman kan gara kan jiru injikata kan agartanii isa dhiisneet afaan garanaan waan hin jirreef afaan garanaan jira jechuudha. Kitaabni afaan garanaan jira. Kunoo isa kana jechuudha. Iddoo hin deemneeti wantoota kanneen lamaan fayyadamna jechuudha. Akkuma argita qabduudha yookaan kunis piinsaadha musanii kunis hundi immoo screwdriver'idha jechuudha. Kan hiiktu jechuudha biroonii kan hiiktu. Akkasumas amma mootii kallattiimaan jalqaba maal godhaa isa kana ni agartu miti isa kana isa kun sibiila kana ni argitu sibiilicha kana isa kana ni argitu jechuudha. Isa kana kanaan qabee keessaa baasa jechuudha. Akkuma argitan isa kana qabeera qabduu kanaan qabeera keessaa inni baasaa jechuudha. Baaseera argitanii gurgurtaan baaseera jechuudha. Isa akka jalaan bannu of eeggannoodhaan iddoo hiikaadha jechuudha. Ammoo kana fayyadamee ishii kana agartanii ishii kana hiikaa jechuudha. Ishii kana ni hiikaa. Gurgurtaa hiikaa jira. Hiikoo jira. Hiikeera jechuudha. Erga hiikee booda maal godhaa suuta of eeggannoodhaan wanta kana agartaniiti of eeggannoodhaan isa kana akkana godhee irraa buqqisee kurreedha kun kurree kana agartanii akkana raachi qabee kan ol buqqisaa jechuudha akkanatti suuta of eeggannoodhaan buqqistuu jechuudha. Buqqa'eera kurree amma mootii of eeggannoodhaan maal gootanii isas kan iddoo biraa kaa'attu jechuudha. Ammoo kinoo faarsaa kana jechuudha. Faarsaa kana suuta harkumaanis ni bahaa kun gurgurtaa isa kana jechuudha. Ni bahaa mootii kana fayyadamee qabduu kana baasuu danda'a jechuudha. Afaanicha kana qalama kiyyaa kana fidee as qadaadeeti qalama kana as keessa dhangalaasa jechuudha. Banna
fannoon bannaa jechuudha. Kaameraamaaniin qabu sun tokko kaameraa fi barbaadati. Kuma kita kena orang buka iram kurang jatuh kan. Sana bola, kemudian akan harus kufai juga. Jika harus kufai, karena video ini akan terjadi bola sah, fasa, misalkan, juga, tekan lagi juga. Tina kara suuta saffisa malee fi akkasumas of eeggannoodhaatti naqxu jechuudha. Naqxu isinitti awwaara waan ta'eef qilleensa fudhachuu danda'a. Kaniif of eeggannoodhaa waan nuuf godhan jechuudha. Akkuma argitan amma guuteera jechuudha. Guuteera sana booda waan godhaa koree kan agartanii koree isaatii isa kana deebisee bakka barbaade deebisa jechuudha. Mau guutamee jechuudha. Kana mungkin immoo tiyyu koree kana of eeggannoodhaan itti deebisa jechuudha. Jalqaba haa deebisee isa kana immoo of eeggannoodhaan itti deebisa jechuudha. Deebi'ee jira. Isaan booda gaggeesseet sibiilatti qarabaasee bakkuma baasee deebisa jechuudha. Deebi'ee jira. Ammoo biloonii kana agartanii miti isa kana iddoo qarabaasee deebisa jechuudha. Jalqabaasetti gargartan kana fayyadamee ittidha jechuudha. Daara akkuma argitan itti deebi'ee jechuudha. Kennuudha hiituu kana booda qaamni keessan jechuudha. Kana booda akkana godhan jechuudha. Akka guuttee sun gurguddaa tokko qabatee akka dhaabban akkana gootu jechuudha. Qalama keenya qaboonnee xumurreerra jechuudha.
ini berapa? Berbasis dolari 2 abduu fi hiiktuu bilooni akkasumas daakuu qalamaa jechuudha. Guddifni irra jiru akka argitan namoonni guuttachuu barbaadan osoo jiraattan qunnamuu dandeettu. Waan hojjettaniif galatoomaa. Ammoo qalama keenyatti deebisniitu properly hojjechuusaa laallaa jechuudha. Galatoomaa baay'ee baay'ee. Akkuma agartan qalama konkoo guutee dhufeera jechuudha. Ammatti gashee ilaala jechuudha. Itti gashee spana sana booda toolarii kiyya kana ammatti itti gashee jechuudha. Galee jira jechuudha. Gaftanii qalamni kiyya properly hojjechuusaa hawwii baay'ee nutti agarsiisa jechuudha. Luka kowaasii luka keessa jiru kobarta luki kun asii itti galeera. Sana booda asbaa wayyaa jechuun Barnoota printer haa jechuudha. Dabalee tuqaa jechuudha kana. Kuma garta bahasa jechuudha. Wantoonni baase kana waaqayyo qonna isaa jajee kun garta jiru bareechee na baasee jechuudha. Qalamni kan kun waan hojjettaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatti wal agarra. Kun tola chaanalii kanarratti ni maal taate